Taaddasaa Qanaa bulchaan Yuunivarsiitii Amboo kan siidaa artistii Haacaaluu Hundeessaa fardarratti kaahee akka artistii Haacaaluu Hundeessaa fakkaatutti ijaareef hojiirra ari'amu akkasuma ammallee araarri Itoophiyaa mootummaa federaalaatii fi Tigraay jidduutti ta'ame jedhee gara Ugaandaatti Dammaqaan Mokonnan imalee ture maalirra gahe kan jedhus waliin ilaalla. Akkasuma artistii Jaafar Yuusuf ammoo hidhaadhaa bahee wabiidhaan hidhaadhaa bahee yaalamaa jira jedhama. Gibsi waraana addaa kan humna qilleensaa waliin leenjisanii malittillee humna addaa kan kumaandoodha gara Suudaanitti ergita jedhama. Lollis akkuma itti fufetti jirachuudha. Kenna tahaa akkasuma hordoftoonni kiyyammoo irra deebiidhaan bakka chaanala kiyyaaftan isiniin jedha. Dr. Taaddasaa Qanaa nama jabaa akkuma isin hundinuu beektan hayyoota Oromoo qabdu keessaa nama tokko. Namni kuni dhugaa Oromoodhaa sodaa tokko malee dubbachuudhaan dhugaa Oromoodhaa sodaa tokko malee hojjechuudhaan beekama. Artistii Haacaaluu Hundeessaatiif jechuudha siidaa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiif siidaa eenyummaa Haacaaluudhaan mul'isu kan inumaatu jechoota dinqisiisoo Haacaaluun dubbate hunda hammatee ofirraa qabu ijaaruu isaanii yaadatu kan baasii Amboo fuula duratti jechuudha. Gaafa inni siidaa kana ijaaru warri PPdha jechuudha. Oromiyaan bilisiginaa Oromiyaadha. Siidaa biraa tokko kan isaan ijaaran kan fardarra osoo hin ta'in kan artistii Haacaaluu Hundeessaa jirra kan jedhu tokko eessa jirta kan jedhu tokko kan isaan ijaaran ni yaadattu. Gaafa sana mormii guddaa kaasee ture jechuudha. Dr. Taaddasaa Qanaa fi warra PP Oromiyaa duratti jechuudha. Waan kan akkamitti kan ijaartaa tokkoffaa gartee warra Haacaaluu jibbu walitti nu diruudhaaf yookiin ammoo wal lolchiisuudhaaf akkasuma malee uummata Oromoo biraan nu jibbisiisuudhaaf ati kana goote kan jedhamu gara bilisiginaa Oromiyaatiin mormii guddatu irratti ka'ee jedhama. Garuu inni irratti xichee wanni sun akka hojjetamee eebbifamu godhee jira. Siidaa san osoo gartee gargaarsa mootummaatiin ta'in baasii hojjettoota kan baasii qofaanii kan ijaarame hoggansa Dr. Taaddasaatiin jechuudha. Akkasuma ammallee maqaa Yuunivarsiitii Damee Kaambii Awaaroo jechuudha. Maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin moggaasuu isaanii yaadattu wantoota kana hunda mootummaan hin jaalanne jechuudha. Inumaatu ka siidaa san fa'aa akka eebbifamne illee dhiibbaa garaagaraa osoo godhanu jechuudha. Irratti xichuudhaan eebbisuu isaanii yaadattu. Sababoota kanarraa ka'een jechuudha. Akkasuma ammallee gaafa lolli mootummaa federaalaatii fi Tigraay jidduutti geggeeffamu Dr. Taaddasaan fuula Facebook isaanii irratti lolli kun osoo karaa nagayaatiin xumurame lolli furmaata hin fidu addunyaafis furmaata fideen beeku biyya keenyaafillee furmaata amma duras fideen beeku ammallee hin fidu osoo karaa nagayaatiin xumuratanii hin wayyu jedhee fuula Facebook isaanii irratti maxxansan jechuudha. Fuula Facebook isaanii irratti kan maxxansa kana waan isin ajaa'ibsiisu gaafuma san jechuudha. Qondaalli bilisiginnaa guddaan Haayiluu Addunyaa jechuudha. Screenshot godheeti shaneen yeroo gartee juuntoota yookiin ammoo TPLF maqaleedhaan dhaawamtu shanee asii mataan dhukkubu jira jedheeti maxxansee jechuudha. Beeki amma shaneen eenyuun Dr. Taaddasaa baana beeki. Haala kanaan jechuudha gaafuma sanii akka gartee Dr. Taaddasaa isaan ilaalcha diinummaatiin ilaalutti jiran hayyoonni hedduun dubbataa turanii yeroo har'aa kana akkuma isin hundinuu yaadattan nama gartee bilisiginnummaa yookiin ammoo Oromummaa ifirraa mulqee bilisiginnummaa fudhanne. Bilisiginnummaa jechuun beekati Oromummaa ofirraa mulquu qabda jalqaba. Bilisiginnaa ta'uudhaaf Oromummaa ofirraa mulquu qabda. Kana bar jaalattanuu jibbitanuu fudhachuu qabdanii. Namni sabboonummaa qabaatee abadan bilisiginnaa ta'uu hin danda'u. Kaayummaan isaatu waan Oromummaa, Amaarummaa, Tigrummaa jedhu waan sabummaa ofii himachuudha shanyummaa himachuu kana jalqaba ifirraa mulqiteeti. Itoophiyaawwan yoo jetteetiin qullaa dhaabatte qofa jechuudha kan bilisiginnaa ta'uu dandeessu. Haala sanii yoo ati sabboonummaa qabaattee maqaa shanee maqaa abbaa torbee akkuma isin beektan barsiisaa Yuunivarsiitii magaalaa Walakkatti Shaashamannee keessatti ajjeefame maqaa abbaa torbeeti. Maalinni sabboonummaa waan qabuuf qeeroon Oromummaa ajjeefama waan jedheef jechuudha. Bagiddi ati nama ajjeefame nama Oromoo tokko ilma keellee haa ta'u osoo ajjeefame abbaan torbee ajjeefame yookiin ammoo ilaalcha bilisiginnummaa waan hin qabneef ilaalcha Oromummaa sabboonummaa qaba waan ta'eef ajjeefamuu qaba jettee yoo ilil jette qofaadha kan isaanii waliin hojjechuu yookiin ammoo isaanirraa nagaya bahuu dandeessu jechuudha. Haala sanii shanee jedhee farrajuu isaa ni yaadattu jedheeti yaada warroonni Haayiluu Addunyaa akkasitti maxxansee ture jechuudha. Amma kunoo hojiirraa kaafamee jira jedhama. Akkasuma siidaa san ijaaruu isaatiin akka malee itti aaraniiti akka malee komachaa turanii warra jaara kennaa yookiin ammoo warra jaarala kennaa warra Amaaraatiin wal lolchiisa jedhaniiti baay'ee tokko cinqamaa turanii. Akkasuma uummata Oromootitti illee nu saaxilee maaliif jennaan artistiin Haacaaluu Hundeessaa gaafa ajjeefamu wanni inni ajjeefamee fi akkuma isin hundinuu tanafanyaan kanis diina Oromoo aras diina Oromoo burus diina Oromooti jechuu isaatii fi akkasuma fardi kuni hatameeti farda Oromooti jechuu isaanii yaadattu. Wantoota akkana kanneen keessatti ilaalaniiti warri kun nuuf ajjeesi jedhaniiti haala saniin ajjeefame jechuudha. Kanaafuu waan san nu saaxiltee jirtaa waan san gartee uummatatti nu saaxiltee jirtaa nuti artistii Haacaaluu sanuu shanetu ajjeessa jennee gara shaneetti achi dhiibaa jirraa gar ammoo wantoota inni dubbate san isa fakkeessitee guruudhaan nu saaxiltee jirta ka jedhuun baay'ee tokko komii irraa qabaachaa turan jechuudha. Dr. Taaddasaa Qanaa hojiirraa ari'amuyyuu Oromoo biratti bakka guddaa qabanii
nama jaba hayyoota Oromoo jaba hayyoonni Oromoo isaan durallee warroonni jajjabni hangafa Johar Muhammad irraa qabe jechuudha. Hidhaa jiranii isaan kaan ammoo kan dandahan ajjeesaa kan dadhaban ammoo hidhaa mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa irraan gahaa jiru. Dr. Taddasaa Oromoon sifaana jira abshir jennaani. Akkasuma artist Jaafar Yusuf kan mana hidhaa keessatti uleedhaan caccabsamee ture kan isin hundinuu sooshaal miidiyaa kanarratti argaa turtan jechuudha. Goofandamiinis banamee kan guuramaa fi ture hidhaadha wabiidhaan bahee amma harka dhuunfaatiin yaalamaa jira jedhama. Kaleessa akka isin hundinuu namoonni hedduun artisti Caalaa Daggafaa dabalatee jechuudha. Namoonni hedduun hospitaalatti dhaqanii gaafachaa jajjabeessaa turanii amma immoo haala wayyaa irra jira garuu yaala barbaada jedhamaa jira. Garuu mana hidhaatii bahee jira wabiidhaan bahee harka dhuunfaatiin akka yaalamu jedhamee jira. Kuni waan bareedaadha. Huma fedhee haa ta'u miidhamullee miidhaa isaarraa rabbiin nuuf haa hambisu hatta osoo miidhamee waan fedhayyuu osoo ta'u taate harka gartee saba isaatiin harka obboleeyyan isaatiin yaalame yoo jedhame irra wayyaadha. Kuni waan bareedaadha. Garuu hidhaadha akka bahe qabatama ta'ee jira. Akkasuma lolli kalee lolli mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay jidduutti deemaa jirus akkuma itti fufetti jira. Inumaa lola hamaa keessa seename jedhameeti kan dubbatamaa jiru jechuudha. Naannawa gara gartee naannoo Amaaraatiin magaalonni hedduun mootummaa federaalaa harka akka galteedha. Akkasuma ammoo gaaga'amni hamaan dhumaatii waraanaatiin akka jiruudha kan dubbatamaa jiru. Inumayyuu mootummaa gara mootummaa gartee makalaakaa mootummaa federaalaatiin dhumaatiin guddaan akka gaheedha. Akkasuma gara Tigraayinillee akkasumatti miidhaan guddaan akka gaheedha. Haleellaan kalee Maqalee irratti xiyyaaraanis akka taasifame quba qabdu. Xiyyaarri sun ammoo xiyyaarri sun kan gartee raadaraa ala yookiin ammoo raadaraan to'atamuu kan hin dandeenyedha jedhameeti jira. Miidhaa kana keessattis namoonni nagayaas kadhumanilleen ni jiru jedhama. Garuu warri Itoophiyaa ammoo bakka kuusaa waraanaa yookiin ammoo meeshaa waraanaa barbadeessine jedhaniiti jiru. Garuu warri Tigraay ammoo uummata nagayaatii fi akkasuma beeti kiristaanaa fi manneen namoota irra miidhaan ka gaheedha. Garuu namoonnis akka dhumanidha kan jedhamu keessattuu kan BBC'n maxxansee argitan jedheeti yaada. Namni nagayaallee akka miidhameedha kan dubbatamaa jiru. Akkasuma ammoo araara kana addunyaan akkuma gaafattetti jirti hundi isaaniitu gaafataa jiranii. Akkasuma ammallee mootummaan Ijipti waraana kumaandoodha yookiin ammoo waraana bakakkaa jedhamu gara Suudaanitti leenjiftee ergite jedhama. Garuu Abbaayif waan jedhamudha. Hayyoonni gariin ammoo asuma keessaan TPLF gargaaruuf deemtillee warri jedhullee ni jira. Garuu gara Suudaanitti ergite jedhama. Waraana gartee kumaandoodha waraana addaa kan jedhamu jechuudha. Kan seenaa Gibxi keessatti Gibxi ittiin beekamtuudha waraanni kun jechuudha. Suudaanii fi Gibxi durii waliin jaalattu garuu ammoo amma dhiheenya kana eegaa Albashiir kufeeti yookiin ammoo mootummaa ammaa kun dhufe booda waa'ee Abbayaa kanaanis wal qabatee akkasuma gara michummaa Ameerikaatti illee deebi'aa jirti jechuudha. Suudaanis duraan Suudaan michuu Ameerikaan turre Gibxitu ammoo yeroo dheeraaf michuu Ameerikaa ture amma ammoo Gibxi illee michuu Ameerikaa ta'aa jirti. Kanaafuu amma waliigaltee haga waraana waliin leenjisuudha. Dhiyeenya kana akkuma isin hundinuu yaadattan waraana humna qilleensaa waliin leenjisaa turanii amma ammoo kan lafuullee waraana kumaandoo gara Suudaanitti ergite jedhama. Akkasuma lolli kun ammoo garamitti akka bahu hin beekamne kaleessa akkuma isin dunyaattan araaraaf gara Ugaandaatti Dammaqaa Mokonnan ministeerri haajaa alaa gara Ugaandaa imalee ture. Garuu warri federaalaa sanii fi miti haajaa birootiif deeme kan jedhan illee ni jiru. Garuu mootummaan Ugaandaa kaleessa jechuudha akka karaa nagayaatiin xumursan barbaadna. Garuu ammoo federalizimii sabarratti hundaa'e hin deeggartu Ugaandaan akka gartee biyyi sun tokkummaadhaan takkatti taatee bultuu barbaanna jedhaniiti maxxansanii turanii. Wanni kun maaliif jedhame kan jedhu namoota hedduu biratti qeeqa kaasee ture. Garuu deebanii ni haqan jechuudha. Warra mootummaa Itoophiyaatti nu haqi jedheeni waaniif akka haqame garuu hin beekamu. Haala akkana kana keessatu jira. Garuu achumarraan jechuudha Ugaandaa eegamaanis gara Keenyaallee goran jedhama ministeerri haajaa alaa Dammaqaa Mokonnan jechuudha. Keeniyaan ammoo karaa nagayaa qofaan akka xumuratan jajjabeessiteeti dhaamtee fi jirti. Uhuru Keenyaataa jechuudha. Akkasuma ammallee kallattii hundaanuu warri itti cufame akka gartee gargaarsi warra nagayaatiif dhaqqabu warra gartee maqaa lolaatiin itti cufame akka gartee dursi gargaarsa akka gahu godhuu qabdan kan jedhu gaafatanii jiran jedhama. Uhuru Keenyaataan dhiyeenya kana ka Abiyyiin qeequudhaan beekama. Duraan ammoo michuu jabaa ture. Gaafa jalqaba Abiyyi aangoo qabatee gamana dhufu bifa bareedaadhaan simatee akka gaariitti kabajee ture. Garuu sana booda ammoo eega jeequmsi akka malee ka'ee biyya san keessatti keessattuu Oromoo fi Abiyyi waliin garagalan booda akka malee qeequudhaan beekama. Uhuruun karaa fakkaata haalli lolli deemuutti jiru jechuudha.
yoo rabbiin nagaa godhe malee namoonni gariin ammoo lolaa kana abiyyiin hinjifata eega gaaga'amni guddaan gahe booda abiyyiin hinjifata warri jedhanis ni jiru akkasuma namoonni tokko tokko ka TPLF ni hinjifata jedhulee ni jiru garuu irra guddaa abiyyiitu hinjifataadha namni ka jedhu abiyyi ammoo hinjifatullee maqalee yoo seene jarri maqalee keessaa yoo baatellee gaara seentii lola xumura hin qabne ummaadhaan jechuudha sanitti ce'ama malee injifatee yookiin ammoo biyya guutuu nagaa taate itti fufti jedhamuun nama dhiba kan jedhamullee ni jira akkasuma ammoo warri Amaaraa guutumatti daddafamee waa'ee araaraa kun dubbatamuun qabu guutumatti daddafamee jarri dhawamtee biyyi takkatti Itoophiyaan takkatti daftee gadhaabbatuu qabdi kan jedhu duuba itti dhiibutti jiran jedhama. Rabbi nagaa haa buusu rabbiin araara haa buusu jenna maraafuu haalli jiru kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa turaan isin jedha ani abduu.